السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كفوني كم جرتان ورب لو تبدأ وتنون دكيسانو نجيني ربي سني فابايات وقت جرتانيتي أرى إتول كتركم ديما وانتانو قبي حدا فراغبو شنكرتا كيلو أفر تاكدي دكو على كنان جرتي كنا أكو ماركتاني akkuma argitan luku bishaan isii keessaan sirriitti cuunfee bishaan jook tokko irraa baase kunuu bishaan kana niin fayyadamaa jechuudha. Shunkurtaa kana keessaa cuunfee wanta biraa qabu tokko zayita qullubbii daakadheen jira. Paapirikaa fal'aanaa 3 maankaa guddaa 3 biraa qaba. Paapirikaa jechuudha fi barbaree maankaa 4 biraa qaba. Barbaree nin gubdii waan ta'eef hedduu itti godhuu hin barbaadu. Kanaaf paapirikaa itti dabaladhee hawaaja garagaraa biraa qaba. Awaja kana awaja mana daakadhe qimamii kana koronimaa faaf keessaa qaba, kasbiraa guugaaf keessaa qaba, hedduuf keessaa qaba. Abzuu gurraachallee jechuudha. Kunis awaja lukkuu fal'aanaa takka jinjibiila daakamaa, qullubbii daakamtuu, keerii, barbaree adii, kammuun, soqidda, maajii. Kinoo amma bitti guddoo qopheeffadheen jira. Shunkurtaa itti naqadhaa jechuudha. Kuno hundi isiitu naqadheen jira. Distiin goggoyduu zayita jala hin gooneen beeytanii soqidda xiqqoo irra firfirfadhee cuqaalaa jechuudha. Sa'a tokko ol turti bilchaatu. Kuno amma akka argitanii shunkurtaan teenya bilchaatteerti. Sirriitti bilchaattee bishaan takka hin qabdu goggoyduudha. Kuno amma zayitiitti naqadha. Amma zaytiin itti godha. Akkuma beekan shunkurtiin yookiin ittoon lukkuu diimaan akkuma isin jedhe hedduu jaalatti. Ittoon diimanii yookiin ittoon lukkuu zayita hedduu jaalata yookiin zayita hedduu itti godhuu qabdanii garuu waan hedduun itti godhe akkuma barbaaddanii jechuudha. Amma kunoo shunkurtiin kiyya bilchaatteerti zayitan sirriitti bilcheesseen jira. Amma immoo barbareen itti godha. Maalitanii amma paapirikaan itti godhadha. Amma qullubbiin itti godhadha. Kunoo amma bishaan shunkurtaa ka'ee san argisan xiqqoo itti godha. Amma hawaajaree fi san hunda isaaf itti naqadha. Soqidillee keessa jira. Kunoo lukkuu tana akkatti soqiddaa fi kal fi bishaan loomii yookiin xuunxoon akkatti bishaan keessa kaawwadhee dhiifadhee sirriitti qulqullooyitee jirti. Amma immoo irraa bishaan kana lolaadhee furuma galchuun barbaada. Maaliif lukkuun yoo furuma galchinaa jajjabaattee wal qabatti bishaan keessaa yaa'ee yookaan immoo ni bututti jechuu ittoo keessatti. Kanaaf xiqqoo furuma galchuu barbaadan waliin tura. Kunoo akkatti sinii kanarra guuradhee waan akka ittiin godhu ishima furmii keessa taa'aa jechuudha. Garbiidhaan kun lukkuu furmii galfadheetiin jira. Amma immoo hawaaja hunda itti naqadhee bishaan reefu sinii jedhan hunda isaa itti naqadhee fixeera. Kunoo akkuma argitan bishaan isii jalaa yaa'ee kan argitanii akkatti jechuun bilcheessinetti qoma daqiiqaa 5 furuma keessa kaa'e. Asiin immoo kunoo killee ibiddara kaa'adheetiin jira. Amma kun itti naqadha. Amma lukkuu itti naqadheen jira. Suutatti walumaan bilchaata. Amma kunoo bilchaatteerti. Kun akkuma argitanii sirriitti bilchaatteerti. Ibidda jala xiqqeessee dhiisee amma killeen itti godhadha. Amma killee itti godhadha. Killee immoo akkatti garaa isii keessatti xiqquma gubbarraa akkana gootanii akka keessa seenuu jechuudha. Sugooni
asitti qoostaa biratti hojjedheen jira garuu viidiyoo isaa walirraa waraabne biyya biraa isinii waraaba. Kunoo zayitii gubbarra galte tana namni hin barbaanne gubbarraa fuudhuu dandeessanii jechuudha. Amma kunoo qopheessinee jirra. Akkuma argitanii kunoo amma qopheessinee jirra. Kun ta'in akkatti qopheesseerti. Hanyaannu warri nu daawwattan galatooma. YouTube kana subscribe, like, share naa godhaa. Hedduu takka galatooma. Lukkuun ta'in xumuramteerti. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.